السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yeroo tokko hiriyoota lamaatu waliin gammoojjii keessa deemaa turan. osoo deemaa jiranii yaadaa walitti bu'uu wal lolan. inni tokko isa kaaniin kaballaan fuula keessa cambalaase. inni kabalame sun osoo waa tokko hin dubbatin gad jedhee cirracha irratti hiriyaan koo dhugaan har'a fuula keessa na kabale jedhee barreesse. sana booda deemsa itti fufan hamma lafa bishaan jiru ga'utti deeman. erga bishaan bira ga'anii bishaan daakuu barbaadanii bishaanicha seenan. erga seenanii daqiiqaa muraasa booda inni kabalame sun bishaan keessa gadi lixuu jalqabe. hamma gadi fagaatutti keessaa gadi badee hafuura baafachuu dadhabe. sana booda hiriyaan isaa argee dafee qabee bishaan sana keessaa baasee dhagaa irra teessisee akka inni hafuura baafatu godhe. inni kabalame sun erga of beekee booda dhagaa sana irratti hiriyaan koo dhugaan har'a du'a na oolche jedhee barreesse. inni hiriyaa isaa kabalee fi du'a oolche kun gocha hiriyaa isaa kana raajeeffachuun gaaffii akkas jedhu gaafate. yeroon si kabalee cirracha irratti barreessite yeroon amma du'a si oolche immoo dhagaa irratti barreessite maaliifi jedhee gaafate. hiriyaan isaa sunis akkas jedhee deebiseef. yeroo namni nu miidhu cirracha irratti barreessuu qabna. yeroo bubbeen dhiifamaa dhufu isa akka balleessu. yeroo namni waan gaarii nuuf godhu garuu dhagaa irratti barreessuu qabna. bubbeen kamilleen dhufee isa fuudhee akka hin deemneef. egaa obboleeyyan keenya seenaa xiqqoo tararraa waa hedduu akka barattan abdii qabna. kanaafuu akka waan birootiin walitti deebinutti salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. ila liqaa.